nuti dhufee tokkoffaa dura namni alaas nu kabaju anaa fi ati wal kabaju dirqama nama tokkorratti bishaan gaafeetti maaliif bahuu dadhabde kanaaf ika namni illee waan Dabe natti firfirsee dabe dashee dashkoodii filee dabe qalbii na hatina. Ashamaa harka fuunee jirraa hordoftoota ganneetuu fi nageenyi keenya bakka jirtan hundumattuu isinaa dhaqqabuu qilleensarra balali'ee dambali'ee gaarreen irra qaxxaamuree jechaa jirra. Kanaaf ika har'a akkuma beektan ika arganni yookiin immoo Raahel gaafii mammaaksatiin beekamti. Kanaaf arganni har'a gaafii mammaaksaa yookiin immoo gaafilee naannoo gaafatti eenyu gaafattu jettan akkuma beektan kan jaallatamtuu fi kabajamtuu yeroo baay'ee diraama irratti uummanni Oromoo ishii jaallatu Kaameelaatuu fi yookiin immoo Aniina nabira jirti. Fedhiidhuma ishiitiin kaa mammaaksa gaafatamuu malee maaliif yeroo hunda gaafatamuu qaba. Daawwattoonni illee waa hunda baruu qabu. Maaliif yeroo hunda deddeemtee nama biraa barbaaddaa anas yeroo baay'ee narra deddeebi'i. Oromiiffa kana sirriitti dagaagsuuf yookiin immoo barachuuf hawwiin qaba jechaa jirti. Kanaaf ika amma kara Kaameelaa tuubitti tan isin dabarsa. Kaameelaa tuubiin ergaa ishii yookiin jecha ishii erga dabarfatteen booda kara gaafii kiyyaatitti illee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota arganneetu bundi keessanuu nageenyi rabbi guddaan bakka jirtanitti isin waliin haa jiraatu. Ani Kaameelaa tuubii alli maqaan Kaameelaa usee ittiin nabeekan Kaameelaa tuubii har'a gaafii deebiin wajjin taasisuuf asitti naaffeettee jirti. Raahel galatoomii jechaanis jira maal akka na gaafattu wajjumaan laallaa maal akka isin na gaafachuu deemtu hin beekne. Afaan Oromoo kun ka hedduu nama dhibaa. Afaan Oromoo nama dhibaa qofa osoo hin ta'in jechi afaanii gaafiin afaanii mammaaksi wanni garaagaraa kun waan naannootti hin baratamne waan ta'eef wanni naannoo isaanii jiru naannoo kee jiraachuu dhabuuf ammala maal akka taate gaafii salphaa ta'a gaafii cimaa ta'a walumaan laallaa amma kallattiimaan karaa sagantaa keenya guyyaa irratti ceenaa gara gaafii gara raayiltuu isin beeksisuudha. Kanaaf hordoftoonni arganneetuu fi kabajaan yookiin jaalalaan nu faana turaa hanga dhumaatti jecha karaa gaafii kiyyaatti tan deema. Gaafiin kiyya kaa Kaameelaa namuu wadhaan illee baay'ee natti ulfaata. Maaliin sababni isaa maatiriikii fi kutaa 8 ministirii nama taa'e irra taa'ee qorame namuu wadhaan baay'ee ulfaata. Kanaaf amma gara gaafii kiyyaatti deema. Uumaa rakkoon qabu bal'istee cufaa barumsa nu kenniti. Kanaaf Kaameelaa tuubii yookiin immoo Amiina gaafii namni si kennu kana dhageeffadhu. Lammata bishaan gaanii jedhe hantuunni jedhan mee maal jechuudha? Yoo maal si mudate mammaaksa kana mammaakuu dandeessa. Lammata bishaan gaanii jedhe hantuunni. Waa garuu mammaaksa kana akka argee hin beeku dhaga'ee hin beeku jechuudha. Mammaaksa kana garuu akkanatti fakkaatutti kaa waan tokko gaafii afaanitti waan taateef itti yaadaniitu namni sammuu ofii keessatti itti yaadee waan masaayika ofii keessatti arge tokko deebisa waan ta'eef lammata bishaan gaanii wanni jedhuuf akkanatti fakkaatutti bishaan gaanii keessa bu'eeti keessaa bahuu dadhabaa yookaan namallee yoo ta'e fakkeenyaaf waan keessaan baane akka ittiin seenii walii jedhamu takka akkasitti. Kanaaf Kaameelaan kun akkanatti qochi gootee deebiste baay'ee jira malee na qabachiisa. Waan wayii yaadate maal yaadate maali? Kanaaf maaliif lammata bishaan gaanii jechuun hin beektumatiire gaanii jechuun kan biyya keenyatti mucatti himuuti biyya keenyatti bishaan farshoo itti naqanii yookiin yeroo cidhaa hantuunni gaa'ishii seente takkumaa hin duute lammata bishaan gaanii jette maaliif bahuu dadhabde. Kanaaf namni illee waan isa miidhu yookiin immoo waan keessaa bahuu hin dandeenye san takka itti lixee arge lammata itti lixuu qabu. Kanaaf lammata bishaan gaanii kan jennu waan gar malee si miidhee yookiin immoo si hube san lammata bishaan gaanii jettee bira dabartaa jechuudha. Kanaaf wantoonni baay'een ni jiru lammata bishaan gaanii wanni jennuufi waan takka dogoggorre san takka dogoggorre saa homaa jechuudha. Dogoggorri addunyaa kanarratti ilma namaatiif dogoggorri sibiilaaf dammeessummaa yoomiyyuu hin dhabamu. Kana shakkiinaas ittis isaalfatiina maaliif
seenaa darbeen namni tokko iyyaamamu kanarra irra jirti kaleessa dureessa yoo taate har'a hiyyeessa yoo taate raahel har'a iyyummaa ishii kanaanii kareessa kashlabbee yoo taate har'a nama adaba qabu yoo taate kanarraati iyyaamama namni kana hin shakkiina maaliif seenaa bade san qabatteetuma yeroo baay'ee seena dhuma saniin hin deemina seenaa jechuun kan darbee maaliif seenaa darbe san genne seenaa haaraa seenaa nama gammachiisu qabachuudha kanaaf kan bishaan lammata bishaan gaanii jechuun waan simiidha sanitti abadan deebii darbeera istis boota sin kenniini fi isaafis hin cinqamiini kanaaf ka asumaan Amina yookiin Kameelatu baay'ee gammade yookiin immoo baay'ee na gammachiiste yaa galatamtu kanaaf hordoftoonni arganneetu fi gaafilee deebii kanaaf deebilee biraa hin jiru waan taateef loqonni dhiibaan loqoda naannoo baay'eetti deebii baay'ee qabu waan ta'eef isinillee koomentii jalatti naa barreessaa anillee koomentii keessan sirriitti dubbisee yaada qabdan wantoota gaafatamuu qabdan wantoota dhiyaachuu qabdu afaan oromoos kennaan wantoota isiniin jedheera ka kutaa 5 hanga kutaa 10 yoo nu gaafattan isinii deebisna isiniin jenneera kutaa 10 olii immoo kaasee hanga kutaa 10 walirratti kan akka saayikooloojii ilaallatee kan akka ikoonomiksii kan akka small business kan akka marketingii kanas yoo fiddan kana wantoota dandeenyurraa kana soo jettan wanta dandeenyurraa hanga dandeenyu isiniif ibsinaa ni beeknaa oduun ta'ii ni yaallaa walumaan barannaa wal barsiisnaa jechaa jirra kanaaf amma Kaameelaadhaaf gara gaafii lammataatti hin deebi'a gaafii lammataas kaa ishiin akkamitti akka deebistu isinillee kaa daawwattoonni kiyya nafaana turaa jecha kabajaan isin gaafadhaa kanaaf obsaan na caqasaa jechaan jira yaa Kaameelaa horii abbaan gaafa cabse namni ija jaamsaa jechuun waa horii abbaan gaafa cabse namni ollaan ija jaamsaa horii abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaa yookiin namni biraa namni alarraa jechuudha. waa amma fakkeenyaaf mammaaksa horii akka irratti fakkaatutti akkaataan ittiin itti mammaakame fakkeenyaaf anumaa fi ati yoo fudhannee naa fi ati mana kana keessa wajjin jirra namni biraa tokko osoo alaanutti dhufee tokkoffaa dura namni alaas nu kabaju anaa fi ati wal kabajudha dirqama nama tokko irratti wanni jiraatu fakkeenyaaf jaarsa kee yoo qabaatte yookaan namni jaarsa fi jaartiin tokko yoo mana keessa waliin jiraatan dirqama jaarsi jaartii fi kabajuun dirqama yookaan jaartiin jaarsa fi kabajuun dirqama maaliif yoo isaan akkuma fedhe namarratti illee keessumarratti illee akkuma fedhe afaan itti darbatu taate ollaan gisee gadi baate waan san beekuuf san daran arrabsaa jechuudha. Waan ati nama kee yookaan jabaa kan kee ati jabeeffatuudha dirqama sirratti kabajaa dura walii gootu malee ollaan sin kabajuu maatii kabajaa maatii keessatti kabajaa maatii keetiif hin qabaanne ollaan illee kabajaa siifis hin qabaatu nama ati kabajaa hin goone saniifis kabajaa hin godhu akkasuma fakkaata jechuudha. Kanaaf sitti meerata hordoftoonni argannee tuubii Raahel yookiin argannee maaliif Kaameelaa sodaatte namni sababni Kaameelaa sodaadhu deebii gaa na caala deebii gaa akka deebistu waan an beekuuf kanaaf anillee chaanaala kiyyarratti yeroo baay'ee affeeruu baay'ee jaaladha garuu sababa dalagaatiin yookiin immoo jiruu biyya ormaatiin ta'ee yeroo baay'ee waliin agarru torbeerraa yeroo tokko ani gaashin yeroo baay'ee yuutuubii dhuma dalagdii ani akkuma beektanii dalagduu mana namaa yookiin immoo mana arabaati kanarraa kan ka'e kanan yeroo baay'ee ishiin arganne deebiin ishiin kennite deebii gaafii quubsadha fakkeenyaaf maatii yookiin jaarsaaf jaartitti yoo deebine jaartii ofii namichi hin kabajne namni illee isaa kabajuu hin danda'u yoo jaartiin illee jaarsa ofii nooruu jettee jalaa ka'uu baatte namni ishii bukkee sinirree jalaan ka'u kanaaf maaliif nu biyya ambaa jirra namoonni baay'een kana kaffidaa jirruuf jireenya mana keenyaa yookiin immoo jireenya hiriyyummaa yookiin immoo walii galtee yookiin karaa sooshaal laayifiitti illee yoo ceenu kanaaf yeroo baay'ee gaafii akkanaa kana kaffinne kanaaf keessattuu warri biyya ambaa jirru hiriyyaa isaa taanu warra waliin dalagnu isaa taanu wal kabajuu yookiin immoo wal jaalachuu yoo nu wal jaalanne namoonni alarraa tirree nu jaalatu yoo nu wal kabajne namoonni alarraa tirree nu kabaju kanaaf gaafii kiyya deebisuudhaaf Kaameelaa tuubii yookiin Aminaa baay'een galateeffadha asumaan
ittaa cimtechaa ammas kaa gaafii harka kanammoo gaafii warra shawaa yookiin orjinaala yookiin aslii ta'een gaafii mammaaksikin kaa warra shawaatitti mammaakama waan ta'eef kanaaf anina achi turuu baattu akka ishiin deebistu abdiin qaba garuu warra shawaa rabbi beekaa waan deebistu abdiin qaba beeku wal keessa jirru abdiin qaba kaa naannoo itti dhaladhee guddadhe gaafii oromoo hararii fi arsii qofa beekaa waan biraa beeku waan shawaa kana isaan lamaanis laala gaafattee akka deebisu sheekii qabu yeroo baay'ee kaa kuni ni mammaakama kanaaf hordoftoonni argannee tuubii ammas obsaan nafaana turaa like subscribe gochuu akka hin irraanfanne ammas gaafii sadaffaattan deebi'a gaafii sadaffaan kiyyammoo maal jedharee dubartii fi irfiin kan ofii gaditti ilaalanii ni jedhe Nama ofii gaditti ilaaluu gara dubartii naannoo keessanitti kanaaf gaafiin kun namoota baay'ee yeroo ilaalan namoota naannoo biraa jiraniif gaafii itti ta'a tuffis fakkaata tuffii miti dubartii fi irfiin kan ofii gaditti ilaalanii irfii akkanatti fakkaatutti akkuma mammaaksanii kun takka illee numa jirti beekta gindoon guddattus gingichuma gubbaa olawan jedhamtu akka jirti beekta jaartiin osoo haga feetu humna qabaatte osoo haga feete guddaa taate jaarsuma xiqqaa kan irra oolaa ifumaa gaditti ilaalan akka fakkeenya sii gaa'e beekte irfiin illee wanni isiin dalaydu waan namti sun ittiin dalagu caalaa dalaydus garuu namichi itti gaditti ilaala akkanatti fakkaata. Kanaaf kaameraa tubiin nu deebistee jirti deebiin akka isinitti fudhattes deebii ta'a akkanan deebittus immoo deebii gahaa yookiin qubsaa isinii ta'uu danda'a keessattuu warreen dhiiraa warreen biyya arabaa yookiin biyya ambaa jirtanii deebii gahaa fi qubsaa sammuu keessan irratti gaafii isinii ta'a dubartii fi irfiin kan ofii gadii jechuun namoonni baay'een dubartii dhumti nu haa bulchitu jedhanii naa keessattuu biyya ambaa keessatti dubartii dhumti nu haa bulchitu jedhanii maallaqa qabdi dalagaa bultii dalagdi jedhanii kan deeman ni jiru isaan deebii gahaa yookiin immoo fakkeenya gaarii ta'uu dandeenya maaliifin dubartiin takka barattee barumsa deebitee nama hin baratiin tokko yoo heerumtullee yaa'anii ofii gaditti ilaaltii keessi ishiitirree itti gammadee yookiin immoo kabaja gaarii jaarsa sanii qabaattee waliin hin jiraattu akka naannoo keenyatti yookiin immoo maallaqa namni hin qabne yookiin jiraachisuu hin dandeenye tokko dubartii isaa olii tokko ol fuudhee galchee wajjin dadhabuu maaliif gammachuu gahaa irraan qabdu yeroo baay'ee ofii gaditti ilaaltii jechuudha. Inni sadaffaan immoo yeroo kara jireenyaa deemnu dubartii ati bulchite malee yoo si ol taate rakkisaadha. Inni sadaffaan warreen umuriidhaan faashiniidha jedhanii yeroo baay'ee yeroo kana illee akkasitti deemaa jiran jirutu dubartii ofii oliitis yoo fuutee baay'ee rakkisaadha yeroo baay'ee matuma keessa afaanis tumti namoonni baay'een daa'imti dubartiinis immoo dhiira umurii ishii hin ginne tokko yoo rumte akkasuma kanaaf dubartii fi irfiin kan ofii gadiititti kan jedhaniif kanaaf maaliif kara jireenyatti yoo deemtu caalee dhiirri caalee sammuudhaan yoo ishiin kan diipiloomaa qabdu ta'e ishiin inni kan digirii qabu yookiin immoo kan digiriis qabaachuu baatu ta'e kan sammuudhaan dubartii sammuu kanaaf dubartii fi irfiin kan ofii gadii kan jedhan warri shawaa kanaaf isin jedha kanaaf kaameelaa tuubii baay'een galateeffadha waan isin ajaa'ibu akkuma beektanii barattuu piriippii turte addaan kuttee kara biyya arabaa dhufte. Homaa jechuun qotika anis ishii bira darbeetinan administrative office secretarial teknooloojii waggaa 3 yookiin immoo level 4dhaan eebbifamee mana arabaa dalagaa jira itti gammadeetinan yeroon barbaade waan hin barbaade dubbisee yeroon barbaade waan hin barbaade ittiin haasa'ee barumsa kiyya sanii ittiin bashannanee gala malee natti hin dhaga'amu homaa dirqama mutii peeroolii irratti barreessinee maallaqa fudhachuun yookiin immoo biiroo qabannee taa'uun namoonni baay'een baratanii biyya arabaa dhuftanii maal jedhee sammuu keenya nutuquus ni danda'a isaaniif garuu homaa jechuu muti yookiin immoo
xumurree dhufneetu homaan danda'an warreen jedhanis ni jiru nu duuba kuni nuuf iddoo oduu kanaatiif iddoon qabnu yookiin immoo amileen keenyas gadi hin cabu amileen keenya yoomiyyuu hin cabu amileen kee kan cabu yookas laana taate yookas shalabbee taate si cabu garuu ati nama cimaa taate yookiin immoo nama sammuu qaboo taate waan barbaadee caaltee argamta rabbiin illee caalchisee si argamsiisa waan ta'eef kanaaf wantoota kana isinii fidaa irraa keessattuu warri biyya hambaa jirtan warri torbee tokkoof wal jira kaatanii torbee lammataaf ija wal hiitanii yookiin immoo ija walirraa qabatanii fakkeenya gaarii isinii taana yookiin immoo gorsa gaarii isinii kennina kanaaf geelee tiyya qaalii jecha torbeen booda geelee tiyya qaanii jechuun baay'ee salphina warreen dhiirati biyya keenyatti dubartootatu biyya rakkisaa yookiin amalli isaanii nutti ulfaata biyya yeroo barannu jechuudha garuu biyya kanatti warreen amala dhiiraa baay'ee ulfaataa ta'e filis warreen dhiiraa maaliif amalli keessa tokko dhiirummaa isaatiin beekee caalee argamuudha malee akkuma dubartootaa oduu qabatanii wantoota hin taane mandararra deemanii kanaaf barumsa gaarii kennuu sammuu ittiin dandeenyu nama gadi cabsuu dubartii gadi cabsuu dubartiin obboleettii keenya haadha keenya jaartii keenya jennee kabajuu qabnaa nullee warri dubartoota obboleessa keenya abbaa keenya jaarsa keenya jennee kabajnaa akaakileen keenya yookiin maatiin keenya duratti abbaa warraa isaanii miidhaganii raffisanii waliin jiraachaa turan wantoota sana warri agartanis warri dhageessanis yookiin immoo warri ijaan agartanis hin jirtu seenaa san hunda Oromoon safuu akkanaa dabarse har'a asitti Oromoon safuu hin taane iddoo hin taane yoo argamu baay'ee namatti ulfaata kanaaf safuu fi aadaa keenya qabannee dhalaa kabajnee haaloo baanee yookiin immoo jecha hin taaneen haaloo bahuu hin qabnu kanaaf siin jennaa hordoftoonni raahee TV jala jirtan hundumtuu yoon balleesse dhiifama yoon karaa sirrii deeme komentii achi jala nuukaa jecha amma karaa kaameelaa TV'tti isin dabarsa viidiyoon kiyya kanumarratti xumuree jira. Hordoftoonni fi kabajamtoonni arganneetu hundi keessanuu galatoomaa waan nu daawwattanii fi baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa warri barnoota keessan barattanii addaan murtanii biyya keessanii baasanillee hedduu isinitti hin dhagamin homaa isinitti hin dhagamin maal jennaan biyya keenya keessatti waan hedduu argeeti malee lafumaa kaanii akkanumatti dunuunfannee ejjeteen qabanneeti miti akkuma raahee isiniif ibsisetti hin dhufne jechuudha. Nama fakkeenyaaf akka mataa kiyyaatitti barsiisan kiyya ka dura taa'an daalettarri mana waajjira barnoota kiyyaa waggaa 20 wayfaa hojiirra turee jira barnoon nama sammuun bilchaate haga ilaa ammaatitti namni hedduu warri barnootaan fagaate mana kiraa keessa ka jiraatu illee hin jira namni hedduu nama hojjetaa mootummaa meeqa ka jijjiiramuu didee hin jijjiirame Itoophiyaa keessatti hin jijjiirame hedduutu jira barnoota nima baratanii garuu jijjiiramuun isaanii fagoo jira jechuudha hedduu diinagdeen jireenya illee hedduun qaaliidha. Kanaafuu amma isin warri biyya ambaa keessa jirtan barnoota keessan addaan murtanii barnoota keenya addaan murree maali jettanii hin cinqaminaa onlaayinii irra jira barnoota keessan onlaayinii irratti hordofuu hin dandeettan akka sammuu keessan isin jalaa hin galle barnoonni keessanii waan biraa dalagaadha wanni guddaan wani nama baasu namni dalage inumaa hin gaabbu namni baratellee hin gaabbu namni dalage inumaa hin gaabbu jedhanii kanaafuu homaa akka isinitti hin dhagamne hedduu isin jaalannaa nu hordofuuf nu daawwachuuf asitti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha gamanumaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu gara kiyyaan xumuradhee jira horaa bulaa. Kanaaf hordoftoonni argannee TV bakka jirtan hundumattuu nageenya isiniif haa baay'atuuf jecha warra haaraa taataniif balballi koo banaadha anaa dhufuu isiniin jedha warreen na hordoftaniif immoo jaalalli kiyyaa fi kabajni keenya daran isiniif haa ta'u jecha horaa bulaa deebana jecha asumaan gololchaa TV like share subscribe gochuun irraanfatina linkii isaa chaanaala kiyya jalan isinii godha gololchaa TV jechuun kaameelaa TV yookiin immoo chaanaala Aminati kanaaf gololchaa TV asumaan subscribe gochuu akka nirra hin dagatina hedduu isin jaaladha isinii fazala goona share goona kanaaf community jala galtanii argachuu ni dandeessu hordoftoonni keenya kabajamaa ulfaadha horaa bulaa gololchaa TV subscribe